Harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota TV New Africa Oromic bakka jirtan hundatti nageenyi keenya sinaa gahuu ja'a. Sagantaan keenya qophiin yeroo hunda sinii dhiyaatu jiru gaarii kan jiru qabannee sinii dhiyaannee jirra. Har'a keessummaan keenya kan nu waliin argaman Dr. Said Junaidi, Dr. Bagana Gaannoo dhuftan. Bagana Gaannoo idan. Daawwattoota keenya har'a mata dureen nu qabannee asitti dhiyaannee shoora yookaan agartee gahee miidiyaan biyya guddisuu keessatti gahee inni taphatu hanga kam shoora kam taphatuu danda'a waan jedhu akkuma sanillee kana keessatti mata duree kana jalatti wanni nu irraa dubbannu miidiyaa yeroo jennu maalitti fiina miidiyaan bifa adda adda qaba keessafuu akka lakkoofsa faranjiitti bara 2000 as eegalee waan adda addattuu miidiyaalee adda addattuun haaronni bahee jira. Akkuma san kan irraa dubbannu gahee inni taphatu biyya guddisuu keessatti yommuu faallaa ta'ellee akkuma sanillee biyya diiguu keessatti illee gahee guddaa akka taphatuu danda'u akkasillee kana hundaa'u doktora keenya waliin sagantaa kana keessatti irraa dubbanna. Isin affeerra kabajaadhanii akkan hordoftanii kallattiidhaan gara doktora amma sin dabarsinaa. Doktor, yeroo miidiyaa jennu miidiyaan bifa baay'ee qaba. Bifa qabaatu malee miidiyaa yeroo jennu maalitti feename? Miidiyaa jecha maali? Amma miidiyaa kan jennuuni yookaan miidiyaa hawaasaa amma namni kan jedhu kuni meeshaalee ittiin yookaan immoo karaa ittiin yaada wal jijjiiran akkasuma karaa ittiin odeeffannoo adda addaa argatan akkasuma karaa ittiin aadaa nama tokko baruu dandeettu jechuudha. Akkasuma karaa ittiin ilaalcha adda addaa namni ittiin wal jijjiiruu danda'u fi karaa hubannoo adda addaa namni ittiin argatuu danda'uu fi itti wal jijjiiruu danda'u jechuudha. Miidiyaa yeroo jennu kuni gosa hedduudha akkuma amma tuquuf walirratti yaaltan kana. Yeroodhaa gara yerootti baay'ataatumaan deema gosti isaa jechuudha. San keessa duraan yeroo baay'ee namni waan dubbifamu irratti isaatti fayyadaman jechuudha. Fakkeenyaaf akka gaazexaa fa'aa namallee akkasitti itti fayyadamuun hin danda'a. Namnummaan deemee bakka tokko dhaqee oduu waan yookaan taatee tokko waan naannoo tokkotti argamee jedhe naannoo birootitti geessu karaa namaatilleen haasaa wal jijjiiru yookaan konferansii adda addaa illee godhanii achirra odeeffannoof hubannoon adda addaa argamu namni gara garattiin deebi'ee jechuudha. Kun hundi isaatu waan duraan itti fayyadamaa turanii eegas immoo gama reediyoo fa'aatti waan yeroo tokko keessatti sagaleen isaa lafa dheeraa yookaan immoo iddoo dheeraa gahuu danda'u iddoo fagoo gahuu danda'u akkasitti sanitti fayyadamuun eegalame. Akkasuma waan televiziyoonnis jira. Booda amma yeroo ammaa kana immoo baay'ateeyyu amma waan sanirrallee daddafu waan sanirrallee namatti laafu yeroo duraanii san waan akka reediyoo fi televiziyoonaa kana waan achirra garsii dhiisan qofa fayyadamuu dandeetta malee akka barbaadde godhuu hin dandeettu. Amma immoo kan namni marti isaatu kophamatti baafate itti fayyadamuu danda'u jira jechuudha. Sunniin amma akka feesbuukii fa'aa akka tiwiitirii fa'aa waatsaappii fa'aa yuutiyuubii wanni kanniin fakkaatu hundi isaa waan amma yeroo ammaa kana keessatti argame kalakkoofsi isaa heddumminaan yeroo ammaa kana heddummaataa deeme kun hundi isaatu miidiyaa namni itti fayyadamu ta'ee argame jechuudha.